السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم الله بالخير والسرور نجاجرت فيا قبض ويا بجرات تاني دعوتو تافي هردفتوني كينيا. بقى يروحنا كيسني سنرى اللي بن باتي لما موسى دي أولي وني تهو نملا ويان اللي لكاود أبو غرودي فما وجين من نجاف أواري في جافا كاكاي جافا بانك سنجر كيسا بي ببولي ولا أول سينونون ألفات أواره الدوق أبا وايد تجلا جتشو بربادي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاريتو تجلتي saniifu mana keessatti argu maafan dhufe gaa afaariitti galtee nan eegin jecha maafi baga jiraattan baga yeroo kana geessanii nageenyi fi qabeenyi sin faanaa jiraatu kan nu daawwachaa jirtanii fi kan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu baga jiraattanii yuutuuba kiyyaas ammoo kuma naa guuttanii jirtanii miliyoona 60 oli oromoon himachaa jiru irraa kuma takka argachuun kiyya immoo iddoo sanitti gammada. Miliyoona 60 keessa oromoo kuma takka argadhee miidiyaa kiyya naa guddisuu keessaniif galateeffachuun barbaada baga jiraattan nuuf jiraadhaa baga rabbis ni jiraachise tokkichi kuma dhashaa kuma daha kan dhalaadhaa kuma argadhu kan dhiiraa kuma argadhu ilmaan horii jechuu barbaadeeti fayyaataa jiraadhaadhaa kanatti aansuudhaan ammoo nageenyi baga gama hundaanuu sin biraa jiraatu badhaadhinni sin biraa jiraatu kan nu daawwachaa jirtan nu hordofaa jirtan hundi keessanuu baarakallahu fiikum jazaakumullahu khayran. Sa'a maddii tokko qolanii maddii tokko dhiisan kan jirus oromoon ni makmaaka ture biyyattiin araarri bu'ee jira nageenyi bu'ee jira jee manni gammachuu waraqaa adii wal bukkee qabee olii gadiin fiigaa jira itti gammanna nageenyi kan hundaati nageenyi waa hundaaf ta'a daa'ima lafaa ol guddattu meeshaan gaafa matarratti dhukkee ni rifatti shimbirroon mukarra jirtu gaafa meeshaan jala dhukkee ni rifatti hayawaan isaanii ni rifata namni ni rifata ni rakkata hundi ni rakkata jechuu barbaadeeti nageenyoo waraabessinis naminis yeroo sa'aatiin hundinuu bobbee nagaan gala. Shimbirroon samira nagaan birriitti nagaan jiraatti. Nageenya amma kana bareedaadha. Abbaan fedhe yeroo fedhe gabbe yeroo fedhe gala. Nageenya kanaaf gaariidha nagaaf kanaaf bareedaadha. Garuu nageenya lixaa faarsinee yoo bahaan rakkoon jiraattee dhossinee furmaatanii taamoon ta'uu gaafii hunda keenyaa ta'uudha qaba. Gaafa kaabatti immoo nageenyi bu'e jennee gammannee gaafa gara kibbaatti immoo nageenyi hin jiraatin ookii yedduu galatti nageenyi hin jiraatin ukkaamsinee irra darre taate immoo akkamitti mul'atuu danda'a akkamitti furmaata argatuu danda'a isa jedhu yaadannoo keenya ta'uu qaba ture. Laakiin alagaan waan jechaa turte qabdi እነኛ 27 ዓመት ሙሉ የታጠቁትንና የሰነጠሉትን ካሸነፍን እነኚህን ደግሞ በአንድ ጊዜ እናጥፋቸዋለን የተባሉት አሉ። በምን ምክንያት እንደሆነ እናንተ መልስ ስጡ። isin malsi yaada isaanii kennuuf dandeessan jechuudha. Warra akkas jiruus nama jira. Jarri sun immoo ija lamaan Oromoo laala. Oromoos ija lamaan laalan jechuu barbaadeeti. Gaafa dhimma isaaniitti fayyadamanii gaafa kan abiyyiis abawoos wajjin arrabsan gaafa kan ammoo abiyyiitti as garagalaniiti karaa shanee jijanii achi laatan gaafa shanee arrabsan gaafa abiyyiis walumaanuu shanee jedhee arrabsan jechuudha. An kaniin jedhu nageenyi Tigraayiif faarfamuu fi Tigraayiif deemamu maaliif Oromiyaadhaaf hin faarfamne maaliif Oromiyaadhaaf hin haasa'amne nageenyi Tigraayiidhaaf addunyaan dhaabbattu maaliif Oromiyaadhaaf hin dhaabbanne furmaanni isaa hakami wanni kun tuffiitu jira moo Oromoon hanga yoom wal tuffata Oromoon hanga yoom waliin gallee kun hundi waliigal alagaanuu deemanii waliigalanii Oromoo waliigaluu dhabuu fi wal dhaga'uu dhabuun isaanii waan nama ajaa'ibuu fi waan nama gaddisiisu jechuudha. An akka waliigalanii oduun taane Oromoo kana rakkoo Oromiyaa keessa jirtu kana kan dubbachuu dadhabuu fi kan haasa'uu dhabu miidiyaa addunyaa hawaasa Oromoo bal'aan hayyoonni Oromoo bal'aan waa'ee Oromoo kanarraa gaafa akkanatti sabni xiqqashuun tuni biyya kana raaftee balaa kana buuftee addunyaan guutuun ajandaa godhatee marii ishiitiif halkanii guyyaa dhaabbatee bulii kudhan guutuu araaraaf dhaabbatutti waa'ee Oromiyaa namni dubbatu hin jiru. Oromoodha waan waa'ee rakkoo Oromootii fi furmaata Oromoo inni dubbatu hin jiru jechuudha. Oromiyaan rakkoo keessa jira. Rakkoo Oromiyaa keessa jiru kana furuudhaaf maaliif hin dubbanne ree? Hayyoonni Oromoo maal ta'e yookaan furmaanni kun akka argamu akkuma inni kun furmaata argatetti furmaata argatu. Akkuma inni kun lolirra dhaabbatetti irraa dhaabbatu. Akkuma gargaarsi namoomaa jedhee isa kaan sheenutti Oromiyaa fi sheenu wanni godhamuu qabu waa hedduu bara. Gargaarsa namoomaa gaafa jedhanitti warri buqqe Oromiyaa keessaa ni jira. Warri beela Oromiyaa keessaa ni jira. Warri manni irraa gubate Oromiyaa keessaas ni jira. Lubbuun namaa meeqa badee kan Oromiyaa keessa jirus meeqa jira.
Kunis akkuma Tigraay keessatti gargaarsa fedhutti kun gargaarsa fedha. Akkuma achi sagalee taa'amuu barbaachisutti asitti sagaleen taa'amuu barbaachisaadha. Akkuma asitti araarri barbaachisutti asitti araarri barbaachisaadha. Biyyattiin takkuma garuu biyyattii keessatti siyaasni deemaa jiru kun waa lama qabatee deemaa jiran. Tokko sanyummaa, tokko immoo lammaffaan lafa. Waa lama jechuudha. Biyyoolessa tahee jiraachuu barbaaduutu hin taane sanyii ofiitiin boonuu sanyii ofirratti tumsee olaantummaa barbaadu hundinuu dachee ofii kiyya jedheetuma ija guduunfatee fiiguudha wanni deemaa jiru. Sanyii ofii jaalatee sanyii tokko jibbuu lafa ofii fudhachuudhaaf kan nama saamu waan akkasii kanatu baay'ate siyaasa biyyattii keessatti yeroo ammaa kanatti. Amma TPLF akka mallatteessitti jee uummanni Amaaraa lafa ka'ee sirbaa jira jechuudha. Nun ilaallatu waan akkanatti hin jirru walqaatiin gadhiifnu waan akkasiitu deemaa jira. Waan mootummaan tokko mari'atee godhutti jiru irratti kaleessa mootummaa kana wajjin deemaa turan, wajjin harka dhahaa turan, jala hiriiraa turan, nu ilaallata jennee wareega kaffalaa turan, har'a immoo nu ilaallatu mariin kun jeniitu wacaa jiranii jechuudha. Nageenya fedhan jechuudha akkas taatu. Kaleessa wajjin jiranii oduu kaleessa mormaa turanii har'aas nama mormanii jenna. Warri kaleessa isaa mormaa ture immoo har'aas haa mormu rakkoon qabu. Warri lolaa ture har'aas haa lolu. Warri kaleessa isaanii wajjin jiru immoo har'a ogaa araa nageenyi bu'uuf jan ogaa akkana godhatu nagaa hin fedhan jechuudha jarri sun. Gaafa lolaa lolanii gaafa nagaa ammas hin lola yoo jan ammoo dhimma nageenyaa keessa waan qoodan qabneef jechuudha dhimma sharrii fi shiraa malee. Hundaafuu ta Oromiyaan nu rakkisa ta Oromiyaan nu gaddisiisa malee ta biraan nu rakkiftuu si nu gaddisiiftulleedha. Baga jiraattanii miidiyaa irraa isin banne inuma jirraa jiraadha maafan dhufee baga jiraattanii waan deemaa jiru walumaanuu laallaa sa'a gama tokko qalanii gama tokko dhiisuunis yoo afoon isaadhaa yookaan ammoo dhabni isaadhaa mi'aa'ee walumaan arguuf teenya nageenya yoo bu'e immoo biyyattiidhaaf gaariidha. Inuma laalla jechuu barbaadeeti nageenyi kan hundaati nageenyi kan sa'a namaati nageenyi kan biyyaa fi ollaatilleedha. Rabbi nagaa buusu fayyaa taajiraadhaa rabbi khayraa buusu. Umrii dheeradhaa Oromoo wal tuffatu kanarrallee rabbi furmaatatti hafidu. Oromoo wal dagate kanarrallee rabbi riibaa kaasu. Oromoo wal quban qabaane kan wal qubaa qabaachisu. Oromoo wal wallaalan kan rabbi walaa barsiisu. Oromoo adda cabe kan rabbi walitti haa deebisu. Oromoo adda facee kan rabbi walitti haa deebisu. Tokko rabbi sinaa godhu rakkoo ofii warra furmaata itti dhaabbatu rabbi sinaa godhu hayyootaa fi beektootaa fi wallaaltootallee rabbi walitti qabe wal jalaa hiriirsuu siniin jaa fayyaa taajiraadhaa bultiin gaarii oolmeenyi gaarii rabbi nagaa sinaa godhu. Salaamu alaikum.